Oromiyaa keessatti gidduu kana ol guddaatu jira. ODP osoo hin taane Abiy aantummaa Oromoo hin qabu. Abiy dhimma Oromoota dagatee jira. Abiy kaayyoo ganamaa dagatee Oromoo gammachiisuuf fiigaa jira. Kana oolelli jiru ani immoo waa tokko isinitti barbaadu. Rabbi ummatni Oromoo amanu, Rabbi ummatni Harargee amanu haa faradu. Inna faradu firdiinsa anaafis warra odeessaniifis hin malaalla waliin jechuudha.